Adde Walalaa Baqqalaa jiraattuu magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Kuraa Jiddaa aanaa Dirree Sokorruu yoo ta'an dhalootaan miidhama qaamaa kan qabanii fi deeggarsa isaan barbaachisuuf nama itti dhiyeenyaan gargaaru waan hin qabneef mana jireenyaa isaanii irratti dulloome suphachuu waan hin dandeenyee fi bona aduun gannammoo roobaan dararaa argaa turuu dubbatu. Bokkeenyi halkan roobe kanama guyyaa roobe xaragee daaraatti nasannasee horrafe guyyaa fide halkan fide narratti deebisa. Waamuma waaqni gurraacha odoon tasa qaayya'u amma erga kun ijaarame siqaayinuu narraa hafe. Rakkoon lammii isaanii rakkoo isaanii ta'uu kan hubatan magaalaa Shaggaritti dargaggoonni aanaa Dirree Sokorruu humnaaf qabeenya isaanii walitti fiduun mana harmee isaanii Adde Walalaa Baqqalaa irratti jigee ture deebisanii ijaaranii. Adde Walalaanis amma yaaddoo keessaa bahanii gammachuun jiraachuu himu. Duraanirreen sammuun kiyya dhibbatee jira manni na duraa jigee. Anne radda'uu hin qabu dhiira lamaanan deene jalaa du'anii madaalamii akka mi'aatitti ergee hafee humna hin qabu baheen galuu. Mana kana odoon gogga'uu kinuu dargaggeen Dirree Sokorruu gurmaanii mootummaa wajjiniin xinnaa guddaan muka fidanii naa ijaaranii. Dargaggeessi humna beekumsaa fi qabeenya qabuun hojii tajaajila lammummaa irratti yoo hirmaatu egereef abdii biyyaa ta'a. Qooda isaanii lammiif gumaachuun ammoo fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf gaheen qabu olaanaa ta'uu dargaggoota hojii tajaajila lammummaa irratti hirmaachaa jiran himaniiru. Dargaggeessa hirmaachifne namni kamiyyuu bifa ho'aa ta'een gammachuu addaatiin haadha keenya gargaaruu qabna jedhaniitoo mana asitti jalqabne kana hamma humni keenyaan oomne sadarkaa kanarraan geenye jirra jechuudha. Karaa magariisaa kan hojjetamaa jirudha. Akkasumas daagawwan garaagaraa hojjetamuudhaan waan biqiltuuwwan nyaataaf oolan akkasumallee gaaddisa garaagaraatiif oolan kan hojjetamuu fi mana harka qalleeyyii namoota akka aanaa keenyatti harka qalleeyyii jedhamaniitu rakkataa ta'an mana hin qabnee fi dawoorra bulaa turan mana itti ijaaraa kan jirruu fi akkasumas iddoo garaagaraatitti carraa arganneen dhiiga arjoomaa kan jiru jechaadha dargaggeessi keenya. Hojii misooma sululaa irratti jechuudha kan akka daagaa ijaaruu akkasumas biqiloota gosa adda addaa dhaabuudhaan akka ganda kanaatti akka aanaa kanaatti jechuudha. Kunoo bifa mul'atu kanaan kunuunsaa kan jirru. Hojiin tajaajila lammummaa dargaggootaan aanichatti hojjetamaa jiru muuxannoo gaarii kan ta'udha kan jedhan bulchaan aanaa Dirree Sokorruu obbo Zallaqaa Admaasuu hojiin dargaggootaan hojjetamaa jiru fayyadamummaa uummataa mirkaneessaa jira kaasu. Hojiiwwan hirmaannaa dargaggootatiin hojjetaman baay'eedha. Kana keessaa akkuma asitti argaa jirtan hojii eegumsa biyyoo bishaanii daagaa adda addaa asitti ijaarurraa kaasee biqiltuuwwan adda addaa asitti dhaabanii biqiltuuwwan kan obaasanii kunuunsuudhaan wal qabatee hojiin isaan hojjetan hojii guddaatu jira. Gama biraatiin immoo mana harka qalleeyyii ijaaruudhaan illee wal qabatee hojiin dargaggeessi aanaa keenya hojjete dhugumatti hojii baay'ee nama boonsuu fi gara fuulduraatti illee hojii babal'achuu qabu waan jedhu kanan qaba. Duudhaa aadaa Oromoo ganamaa kan ta'e hojiin keenya tajaajila lammummaa aadaa wal gargaaruu gabbisee fayyadamummaa uummataa dabalaa jira kan jedhan bulchaan kutaa magaalaa Kuraa Jiddaa obbo Tamaa Museen hojiin tajaajila lammummaatiin dargaggootaan hojjetamaa jiru bu'aa gaarii argamsiisaa jiraachuu himani. Dargaggoonni kutaa magaalaa keenyaa kanuma qabatanii humna qaban walitti qindeessuudhaan qabeenya qabanis walitti fiduudhaan hojii tajaajila lammummaa irratti hojiin hojjetameera. Hamma hojjechuu qabnu hojjenneera kan jedhu hin qabnu garuu hojiin hojjetame tarii arguu dandeessanii mana harka qalleeyyii namoota iddoo jireenyaa hin qabne qaama miidhamoota maatii wareegamtoota nageenya biyyaa eeguudhaaf jedhanii wareegamanii kana irratti xiyyeeffachuudhaan bara kana hojiin bal'aan hojjetameera. Magaalaa Shaggaritti hojii tajaajila lammummaa bonaaf gannaatiin dargaggoonni 200,000 fi 20,000 hirmaachuun hawaasni magaalichaa 1,100,000 fi 500,000 fayyadamoo ta'aniiru jedhan itti gaafatamaan waajjira dargaggoof ispoortii magaalaa Shaggar obbo Naasir Huseen. Akka magaalaa keenyatti hojiin kan tajaajila lammummaadha. Bonaa fi gannaa kanaan dargaggeessa naannoo waliigala dhiiraa fi dubaraan naannoo 240 hirmaachisuudhaaf kan karoorfame kanaanis haga ammatti naannoo dargaggeessa 220 kan ta'u hojii kanarratti hirmaatanii kanaanis hawaasni yookaan jiraattonni magaalaa keenyaa naannoo 1.5 kan ta'an hojii kanarraa fayyadamoo ta'uudhaan kanaanis tilmaama qabeenyaatiin yoo fudhanne naannoo 152 kan ta'u baasirraa hambisuun danda'amee jira.